Baqqalaa jedhama. University Haramaatti Associate Professor Analytical Chemistry muummee chemistry keessatti barsiisaa fi qorataadha. Dabalataan akka University Haramaatti roolii kan daarektara Oromiyaa aanaa Beecooman jedhamutti indaladhee ganda baadiyyaa Hoomii jedhamu keessatti indaladhee achumatti akkuma namoota biyya keenyaa gisee walii barumsaa mana barumsaa seenuun mana barumsaa achumanii jirutti tokko haga 8tti baradhee sana booddee kutaa 9 haga 12tti mana barumsaa guddina keenya jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa preparatorii Shaamboo jedhamutti baradhee sana booddee qabxii yuunivarsiitii seensisuu argadhee yuunivarsiitii Finfinnee seenee yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota keemistirii seenuutiin achitti waggaa 3 ergan hordofee booddee digirii jalqabaatiin appilaayiid keemistiriitiin eebbifamee ba'ee jechaadha. Egaa kanneen jireenya kan baadiyyaatti ka'anii egaas ga'uu keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Akkuma ilma baadiyyaa tokko gisee barnootaaf faasilitiin akka ammaa kanatti illee wayyaan hin jirretti barannee gisee chaalenjiin jiru akka jabaatee manni barumsaallee fagoo ta'uu yoo baate baadiyyaatti dhalachuun chaalenjii tokko nama qabaa. Sana keessa dabarree barumsa irratti fookas godhuutiin aga digirii jalqabaatti yuunivarsiitii Finfinneetti eebbifame. Sana booddee yuunivarsiitii Haramayaa dhufee yuunivarsiitii Haramayaatti ergan waggaa 3 dalagee booddee asuma yuunivarsiitii Haramayaatti digirii lammaffaa muummee keemistirii keessatti barnoota digirii lammaffaa analytical chemistrytiin asumatti eebbifame. Sana bara 2004 digirii lammaffaa ergan eebbifame booddee waggaa 2 ergan tajaajilee iskoolarshipii biyya alaa dorgomuutiin bara 2014 lakkoofsa faranjiitti akka keenyatti 2007 gara biyya Chaayinaa deemee digirii sadaffaa PhD biyya haga 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barachuutiin barnoota xumure jechaadha. Barnoota ergan xumuree booddee as deebi'ee yuunivarsiitii Haramayaatti tajaajila kootti deebi'ee jechaadha. Sana booddee utuu barsiisaa jiru yuunivarsiitii keessattis egaa barsiisaadha, qorataadha. Qorata kanaan dabalataan immoo akademik poozishinii yuunivarsiitii keessa jiru adda addaa irratti carraa hirmaachuu jiruutiin carraa yuunivarsiitii keessa jiru akkan digirii sadaffaa PhD eebbifamee dhufeen yuunivarsiitii Haramayaa keessatti temaatika adda addaatu jira. Naannoo gara 6 ta'anii sana keessa irratti temaatika tokko irratti enerjii injiinarii teekinooloojii temaatika akka jedhamu gara waggaa 3 tajaajilee sana booddee ammas carraa biraa jiruun carraa daarektara yuunivarsiitii Haramayaatti daarektara qorannoo fi michummaa akka jedhamu jira. Sana irrattis akka daarektara ta'ee waggaa 3 tajaajileen jira. Amma immoo yeroo dhiyoo irraa anillee waan hedduu irraa dubbatu barbaadu. Maaliif jireenya koo keessatti yuunivarsiitii Chaayinaatti barachuun kiyya namoonni maybe akka amma Chaayinaan akka biyya kanatti beekamtuu fi achi gisee achii ishee dhaqanii sadarkaa ishee namarra geessettu gisee ilaalaan adda adda jaatee fi ani amma biyya Chaayinaatti barachuun jireenya koo keessatti turning point guddaa warra jiree fudhadhuudha. Akka academic life kiyya keessatti digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneetti barachuun koo barsiisota siinerii ta'anii baay'ee chaalenjiin akka ta'e bakka jiru jedhee waan fudhadhuudha. Yuunivarsiitiitti barachuun koo fi digirii sadaffaa immoo Chaayinaatti barachuun koo dhuguma dubbachuuf jireenya koo keessatti baay'ee motiveeshiniis
haala hojii haala qorannoos hedduu biyya irraa baradhe jedhee yaada. Biyya Chaayinaa keessatti amma especially xiyyeeffannoo isaan qorannoof kennanii fi akadaamikii irratti qabanii baay'ee guddaadha. Biyya isaanii guddisuu irratti waan isaan hedduu bakka amma ga'an kana akka ga'aniif bu'aa guddaa qabuus xiyyeeffannoo isaan especially qorannoo irratti kennanii gisee kana godhanii investimentii isaan saayinsii irratti qorannoon akka gaggeeffamutti bajeta lookeet godhuutiin faasilitii qorannoo akka guutu godhuutiin yuunivarsiitota keessatti fi instituutilee qorannoo keessatti piroofeesarotaaf saayintistoota jiraniif kabaja maluufii fi ulfina maluufiif kennuutiin saayinsii irratti fokas godhanii sanarraa immoo bu'aa guddaa guddina isaanii keessatti illee kontribiut kan godhe san akka ta'e hubadha. Dabalataan wanta adda isaan godhu isaan hojii irratti baay'ee dedikeetidha. Biyya sana keessatti wanta biraa irraa baratamu haard working wanti jedhamu kun wantoota akka haard working biyya sana kaalchariin hojii irratti xiyyeeffatanii biyya isaanii hojjechuu biyya isaanii jijjiiruuf humna isaan irratti yeroo hedduu invest godhan baay'ee inspires godha. Amma akka nama kaalcharii biyya kana keessatti guddate taatee biyya sana dhaqxu xiqqoo chaalenjiis qunnamuu danda'a. Isaan hedduu fokus godhanii hojjetanii haga maandee hagas saandeeyitti fakkeenyaaf gisee nuti yuunivarsiitii barannu barattoonni lammiilee Chaayinaa ta'anii nu biyya keenya keessatti wixata haga jimaataatti biyya Chaayinaa keessatti barataan PhDs, MScs haga dilbataatti illee haga torba guyyaa torbanuu haga shifti sadiitti amman gruppii piroofeesaranii jalatti baradhe keessatti shifti sadii jechuu dandeessan. Ganama ni jira waaree booddee sana booddee erga irbaata nyaannee laaboraatoorii haga sa'aatii 5 haga 6tti namni tura sanallee darbee namni turu jira jecha. Laayifiin PhD kunillee baay'ee chaalenjiin biyya sanarraas garuu bu'aasaan dimaandi godhan piroofeesaroonni Chaayinaa baay'ee guddaadha. Waan ati barbaaddu faasilitiin akkasii guutuu ni godhanii garuu sirraas immoo waan isaan eegan wanta guddaa ijaa ta'eef barataan achitti baratu ispeeshaalii warra akka keenya haarni saayinsii barate warra wanti laaboraatoorii keessatti hojjetamu almost jireenya kee waggaan afur amma gisee PhD biratti nuuf baay'ee gabaabaa ture. Maaliif wanta achiif godhuuf deemuu sana achiif godhuuf yeroo keenya hedduu laaboraatoorii yeroo qusayyaa mannoo gaadheeraa fakkaata yeroo isaa wanni godhamu waan baay'ee gabaabaa ture. Maaliif akkuma silakaas waan isaan dimaandi godhanii waan xiqqoo ta'an taane investirii godhanii waan ati barbaaddu faasilitii siif guutanii akkatti haard workii taatee dedikeeted taatee wanta guddaa qorannoo irratti ispeeshaalii amma publikeeshinii kana irratti baay'ee xiyyeeffatu isaanii fandii isaan argatanis tokko akka meejar ta'u publikeeshinii piroofeesarri sun piroodiis godhuun ijaa ta'ee fi barataa isaaniillee kan ilaalatu godhanii baay'ee disipiliinii taatee haard workii taatee waa tokko deliver godhuu irratti yeroo hundumaa akkuma silakaas almost waggaa afurichi ture keessatti shiftii sadii at least yeroo nuti ittiin hojjenne yeroo muraasa ture. Kanaaf isaan irraa baay'ee dedikeeted ta'anii biyya isaanii hojjetu biyya isaanii jaallachuu kanarraa barataa gara lakkoofsa namaatti akkuma kaafte biyya Afrikaa akka Itoophiyaa Naayijeeriyaa keessatti lakkoofsi namaa risoorsiidha. Namni humni namaa risoorsiidha garuu biyya keenya keessatti akka negatiivitti ilaalameera bu'aa irras hin oolu. Garuu biyya sana keessatti amma indoom isaan bira wanti jiru gara fuulduraatti hir'inni humna namaallee akka qaqqabuu danda'u. Maaliif isaan waan baay'ee irratti investi godhu. Jenereeshiniin jijjiirama kana fideellee baay'een isaa gara umurii guddinaatti deemaa jiranii fi isaan humna namaallee akka qabeenyaatti akkuma dhuguma qabeenya ta'etti baay'ee fayyadamaniiru. Teknoolojii addunyaarra jirullee simplifaayi godhanii biyya isaaniif akka addunyaafis biyya isaaniifis amma biyya biraatti wanti haaraan takka yoo uumame sanallee simplifaayi godhanii abdeet godhanii hojjechuutiin baay'ee jarri baay'ee fakkeenya akka ta'anii amma nuti yeroo hedduu meeshaa isaan biyya keenyatti argan irraa arginee meeshaa Chaayinaa inni anillee anasitti arguuf kan gabaa isaanii irratti beeku adda adda ta'ee fi amma sun amma tokko tokkos gaafattu
nuti waan afurri goonu biyya kanatti ijaarganii fi kwalitiin isaa gadi bu'a malee gabaa Yuuroopis kan Ameerikaa keessatti illee dhiyeessanii piroodaaktii kompiit godhu jarri kun olaantummaa qabu akkuma addunyaatti iyyuu waan hundumaa kwalitiitiinis hojjechuu ni danda'an jechuudha. Akkuma biyya Afrikaa kanatti akkuma nuti qabeenya keenya ilaalanii waan kwalitii hin qabne illee gisee arginu garuu biyya isaanii irratti fi addunyaa irratti kompiitantiidha. Meeshaa kwalitii qabu dhiyeessuutiin baay'ee hojjetu. Namni immoo ispeeshaalii namni qorannoo irratti intirestii qabu riisarcharii ta'ee garantii kanatti biyyatti hojjechuu danda'udha. Maaliif amma biyya keenya keessatti yeroo hedduu warra akka keenyaa saayinsii fiiziksii keemistirii warra laaboraatoorii qabu kana baratee faasiliitiitu hin jiru bajanni ittiin qorannoo beezikii ta'e ittiin dalagan yeroo hedduu rakkisaadha limiteeshinii jira biyya sana keessatti garuu isaan baay'ee investi godhanii hagati ofii dedigeetes taatee waa produce godhuu dandeesse aadiyaa qabaatetti baay'ee investitti godhanii kanaaf biyyi ani kominikeeshinii nam hiriyoota kiyya Yuurooppis iddoo biraa jiran duubaallee giseen qubool qabaadhu faasilitiin biyya riisarch sentarii fi yuunivarsiitii chaayinaa keessa jiran yeroo hedduu baay'ee haay istaandardii akka ta'e garuu aguma faasilitii sii guutanii baay'ee dhamaatu akkawaa jettu sirraa eegan jechaadha. Chaayinaarraa waan hedduun baratama akka isaanii guddina keenya gara fuulduraatti deemsuuf isaanirraa hedduun waan baratamudha. Garuu akka kiyyatti jireenya koo keessatti achitti barachuun qorannoo irratti appilikeeshinii irratti bu'aa qabeessummaan isaan akka kaanseeraa qaban barumsi kiyya keemistiriidha mooroof gara appilaayidii fi beezik riisarchii kan jedhan kana jira mooroof appilikeeshiniinsa gara appilaayidii ni oola garuu gara wanti moor fookas godhee wanta beezikii kana irratti ta'uu danda'a fakkeenyaaf gara giseen PhD kiyya baradhu barnoota keemistirii keessaa alatti keemistiriin kun appilikeeshinii adda addaa qaba fakkeenyaaf namoonni industirii keessatti quality control irratti fakkeenyaaf piroodaaktiin adda addaa gisee produce ta'u piroodaaktii sanaa eeguu irratti gisee godhamu qorannoon gaggeeffamu jira quality isaanii ishee godhu waan tokko akkasiif gisee godhamu meetodoloojii adda addaatu jira wantooti fakkeenyaaf nyaata ta'uu danda'a quality isaa waan inni qabachuu qabu yookiin bishaan fakkeenyaaf yoo fudhatte bishaan keessa akka fayyaa namaaf ta'utti kontentiin karaa meetaalota ta'uu danda'a pH ta'uu danda'a waan adda addaa jiraachuu qabu ni jira istaandardii fayyadamaa akka ta'utti sanneen jiraachuu istaandardii jiruun jiraachuu dhiisuu isaanii meetodoon maloota ittiin qoratan kana yeroo hedduu warra laatikeet keemistirii jedhamuun kana kan diviloopi godhanii sanaaf moor ani wanneen akkasii irratti kan riisarchii qorannoo inni gaggeessuu kan fookas godhu meetodoolii fakkeenyaaf bishaan yoo fudhatte bishaan dhugaatiin jira bishaan galaannis yookiin haroon illee yoo jiraate fakkeenyaaf magaalatti dhiyoo jiraate balfa adda addaa yookiin balfa faabrikaa balfa magaalaatiin yeroo itti faalamutu jira. Yeroo faalamu kana keemikaalota fayyaa namaaf dhiibbaa geessisan bishaan sanatti dabalamuu danda'u jecha. Sanaaf bishaan sana keessa fakkeenyaaf kontaminaantiin fayyaa namaaf rakkoo qaban hagamtu jiru. Lebeliin isaanii kan fayyaa namaaf eeyyamamuuti olimoo gadi kan jedhu kanneen meetodoolii ittiin qorannuu fi isaanillee achi keessa hagam jiru kan jedhu meetodoolii jiran fayyadamuutiin qorachuu fakkeenyaaf kanneen akka heavy metal jedhaman meetaalota ulfaatoo meetii exactly ulfaatan akkas ta'uu isaa keemikaaliidha. Isaanni fakkeenyaaf fayyaa namaaf warri rakkisoo wanti dhiibbaa qaban ni jiru isaan
bishaan keessa ta'uu danda'a. Kuduraa muduraa fakkeenyaaf kanaan dura kan qoranne keessatti kuduraa muduraa fakkeenyaaf naannoo Haramayaatti illee kuduraa jiranii bishaan magaalarraa bahee bahu qoshaashaatiin warra geettaan kuni veejiteebiloonni kuni leveliin sibiilotaan kana qaban heebiin tarjiin kana hagamni kan jedhu qorachuutiin kan yemmuuti gadi moo ol kan jedhu bishaan isaanis dabalatee biyyee isaanis dabalatee kana fa'aa kan jedhu utuu gara PhD deemin dura qorannoo kan gaggeessine akkasuma jimaa irratti illee fakkeenyaaf jimaa irratti jimaan akka dhibee adda addaa fakkii fangasii ta'uu danda'a waan tokko tokko gisee qotee bulaa jalaa miidhu piroodaaktiivitiin isaa gisee hir'atu farra ilbiisaa kanatti fayyadaman insektisaayidii yookiin pestisaayidii jedhaman farra ilbiisaa kana kan mala dhimma biraaf gabaarra jiranii yookiin farra ilbiisaa jedhamanii warra gurguraman kana ispree godhan jechaadha. Ispree godhanii jimaa irratti sunniin immoo fayyaa namaa irratti dhiibbaa qabu. Sanneen illee baha Itoophiyaa fi kibba Itoophiyaa irratti saampila jimaa fiduutiin sanallee qorannee turre. Qorannoo keenya keessatti illee leveliin yookiin hagi isaanii fayyaa namaaf dhiibbaa akka qabu qorannoon keenya agarsiisee jira. Kanallee Universitiin keenya akka publish godhu annual proceeding ni qaba. Sanarratti akka publish ta'u goonee namoota dhimmi ilaallatu bira haga danda'ameen akka ga'u goonee jirra. Mooruuf gara ergan gara PhD'tti seenee mooruuf xiqqoo ekspertii ka ta'u akkuma silasitti metodoota wanneen nama sii kaase kana warra amma sila sii kaase establish ka ta'anii namoonni dura ture saayintistoonni kan develop godhanii maloota ittiin kontaaminoota kana qoratan namoonni develop godhanii jiru sana fayyadamnee biyyatti giseen ture. Hedduu rakkasa ta'e uummata bal'aa kana keessatti jira. Kuni kan dhufe abbootiin isaanii baay'ee sakrifisii dhiigas dafqas lafeellee itti cabsanii fi dhufee nuti illee akkasuma dhaloota ijoollee keenya hordofuu fi beekumsa nuti qabnu hundi keenya limitiidha. Namni beekumsa adda addaa wal caalu qaba. Namni hundumtuu haga danda'u gara masaatiin biyya isaa haga danda'e kontribuutii godhee qulqullummaatiin haga danda'e of kennuutiin otoo dalagee kaalcherii biyya keenya biyya horaa waan baay'ee qoratanii kanuu baay'ee adda hiiktanii barnoota illee baay'ee milkaa'uudha tarii baay'ee heessan garuu namni hojjetee firaan darbu yeroo biyya kana keessa baay'ee waan abdii kutannaa jedhachuu hojii sirriitti ilaalamaa kan ji'oogiraafii biiroo danda'a. Maal kana sirriitti maal hubate? Dhugaa dubbachuun otootti yaadame muuxannoon chaayinaa biyya keenya keessatti akka ta'e toorraa baratamee as dhufe ispeeshaalii kaalcheeriin nuti humna namaa hedduu jira. Humni namaa dargaggeessi amma jiru kuni amma baratee illee dargaggeessi lafarra jiru amma akka rakkootti ka'u kuni piroodaaktiivii akka ta'utti otoo irratti hojjetame namni dura ani natti fakkaata. Akka kiyyatti yaadu namni dura biyya ofii isa fakkeessuuf otoo hin taane garaa qulqulluuti biyya ofii jaallatee isa jechuun miidiyaa parpasiif yookiin nama biratti fakkeessuuf otoo hin taane of kenne biyya kooti jedhee biyya isaa jaallachuuti. Fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti namni takka muuzii nyaatee yookiin sooftii afaan hin argatee gisee asfaaltii irratti gatu maaliif gatta kuni naannoon ni balfa godhaa jirta jedhee namni dubbatu hin jiru. Asumarraa ka'aa jecha waan akka gisee badu waan hundumaa gara mootummaatti jecha gara mootummaatti fakkeenyaaf waan anatti godhuu dandeessu wanta xiqqoo ta'uu danda'a. Galaana keessatti akka marfee gosoo ta'uu danda'a. Iddaa sirrii dhibaata. Agar danda'u namni walitti dhufee bishaan sunis amma galaanni kun dirooppii nuti amma orkeestii dirooppii kanatti walitti dhufeeti galaana ta'ee nama fudhata. Kanaaf akkasuma namni wal ilaaluu dhiisee garaatiin of kennee biyya isaaf waa takka illee gisee akka wanti itti badu akka ofirraatii bakka garaa qulqulluutiin akka hojjetu akkanatti dhaga'amutti otoo kan namni hundumtuu illee kan godhuu danda'e jedhu qaba.
gara ayyaanaatti gizeen deebi'u hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana kana kabajan baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee nu ga'ee ayyaana gaarii kan nagaa kan badhaadhinaa kan jaalalaa yaa ta'u akka ta'u hundumaa maatii koofis uummata Itoophiyaa hundumaafis